Raadiyoo Bilisummaati. Raadiyoon Bilisummaa torbaanitti guyyaa sadii karaa marsaa intarneetii kan isiniif tamsaafamu kunoo amma jalqaba. Kun Raadiyoo Bilisummaati. Akka mooltan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo har'a amajjii 19 bara 2019 dhaabbanni Oromiyaa qaawwaa odeeffannoo yeroo ammaa mul'ataa jiru furuuf tamsaasa raadiyoo karaa toora intarneetii dabarsu jalqabee jira. Raadiyoo Bilisummaa. Tamsaasni Raadiyoo Bilisummaa har'aas oduuf qophii xiyyeeffannaa qopheeffatee dhiyaate. An lalisee Wadaajootii oduu har'aaf dhaabasaan toorarra jira. Amma gara oduutti isin dabarsaa qophiilee keenya waliin turtii gaarii. Akka mooltan oduu saatii kanaaf qabnu siniif dhiyeessaa naabasaa Waaqjiraati. Mootummaan Itoophiyaa miseensotaaf deeggartoota ABO irratti duula hidhaa gaggeessuu jabeesseetti fufee jira. Oduun Oromiyaa golee adda addaa keessaa nugaa jiru akka hubachiisutti mootummaan Itoophiyaa yeroo ammaa kana deeggartoota mararfitoota adda bilisummaa Oromoo akkasumas miseensota adda bilisummaa Oromoo qabee dhuusaa jabeesseetti fufeera. Maanguddoota, dubartoota, dargaggootaaf ijoollee walitti qabee bakka adda addaatti hidhee hiraarsaa akka jiru beekameera. Keessumaa hidhaan kun immoo bakka tokkorraa qabanii bakka maatii fi firri gaafachuu hin dandeenyetti erguu fa'aa kan dabalatu. Fakkeenyaaf Shaambuu keessaa kan qabaman komaandi poostiidhaan qabaman jechuudhaan aga yoonaatti kan mana murtiitti hin dhiyaanne guyyaa har'aa immoo gara nama 20 kan ta'an qabamanii bakka hin beekamnetti ergamaniiru. Akkasumas golee Oromiyaa bakka adda addaarraa warri qabaman kaan isaanii gara Shawaa Lixaatti kaan isaanii immoo gara Asoosaatti geeffamaa akka jiran beekameera. Kun immoo akka seera biyya sanaatti mirga himatamtoonni bakka maatii fi firoonni isaanii isaan gaafachuu danda'anitti ilaalamuu fi gaafatamuuf qaban kan sarbuudha. Akkasumas beektotaa fi abukaatoo seeraa waliin akka wal arganii mari'annee ugguramuun kunis seera kan cabse ta'uun beekamaadha. Kun kanaan otoo jiru koloneel Gammachuu Ayyaanaa fi waa'ellisaa Faqqada Raggaasaa humnoota tikaa Abiyyi Ahmediin ukkaanfamuun beekame. Oduun Finfinnee irraa nu ga'ee akka hubachiisutti humnooti tikaa mootummaa Itoophiyaa amajjii 17 bara 2019 miseensa ABO gameeyyii koloneel Gammachuu Ayyaanaa fi hiriyaasaa Faqqada Raggaasaa ukkaamsaniiru. Kaleessa toora saatii 11 irraa kaasanii miseensi gameeyyii adda bilisummaa Oromoo kunii fi hiriyaansaa achi buuteen isaanii dhabamee ture. Iyyaafannaa fi barbaacha guddaa booda guyyaa har'aa jechuun jimaata humna poolisii federaalaa fi tikaa mootummaa Itoophiyaatiin butamanii buufata poolisii sadaffaa jedhamee beekamu keessatti hidhamuun bira ga'ame. Guyyaa sadii duras konkolaachiftoonni hayyuu duree adda bilisummaa Oromoo 2 Finfinnee keessaa qabamanii guyyaa 2 booda gadhiifamuun isaanii ni yaadatama. Yeroo ammaa kanas guutummaa Oromiyaa keessatti miseensonni adda bilisummaa Oromoo bifuma wal fakkaatuun hidhamaa akka jiran beekameera. Ololli mootummaa Itoophiyaa kan bishaan kaasuu akka hin taane ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa beeksise. Ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa ibsa gidduu kana mootummaan Itoophiyaa baase ilaalchisee raadiyoo bilisummaaf akka ibsetti ibsichi olola rakasha boruu itti qaana'anidha jedheera. Haalli nu biraa tasumaa akka olola miidiyaa gubbaa argaa fi dhagaa jirru miti kan jedhe woboon zoonii lixaa kun agammaatti waraana qabuu fi meeshaarraa hiikuu miti qalaa rasaasaa akka waraanni bilisummaa Oromoo dhukaaseyyuu lafaa hin kaafne jedheera. Waraanni mootummaa yeroo ammaa uummata meeshaa maleeyyii irratti xiyyeeffatee socho'aa akka jiru kan ibse ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa waraanni mootummichaa bakka jiranii fi socho'an hundatti uummata keenya dhibbootaan lakkaa'an qabanii hiraarsaa fidhaa akka jiran saaxileera. Woboon yeroo kamiyyuu uummata Oromoo irratti kan hin dhukaafne nageenya uummata Oromoofis dursa kan kennu ta'uu ibsi kun hubachiiseera. Waraanni mootummaa qabeenya uummataa haga sadarkaa diinqa seenee baaduu buufachuutti ga'eera kan jedhe waraanni bilisummaa Oromoo yeroo garaagaraattis tarkaanfii fudhateen humna mootummaa Itoophiyaa hedduu aleeluusaa beeksiseera. Uummata keenyarraa ittisuu fi of ittisuun keenya jabaatee itti fufa kan jedhe woboon gara fuulduraattis tarkaanfii wal fakkaataa aleeluudhaan mootummaa Itoophiyaa fi humna isaa Oromiyaa keessa duguugnee baafna jedheera.
Gochaa waraanaa biyyaa jedhee owwaamu kun raawwataa jiru dubbatuufuu akkaan nama qaanessa kan jedhe ibsi ajaja waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa kun olola miseensota woboo 835 qabne jedhu dhugaarraa kan fagaateedha ittiin jedheera. Ajajaa woboo kun itti dabaluunis agaammaatti waraana qabuu fi meeshaarraa hiikuu miti qalaa rasaasaa kan waraanni bilisummaa Oromoo dhukaaseyyuu lafaa hin kaafne jechuudhaan olola mootummaa Itoophiyaa kana gatii dhabsiiseera. Woboon ololaaf bakkaan qabu kan jedhe ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa kaayyoo waraana bilisummaa Oromoo akeeka baa'oo hordofee uummata Oromoof ittisa ta'uu fi akeeka kanas milkeessuuf kan hojjechaa jiru ta'uu hubachiiseera. Wallaggaa lixaa bakka garaagaraatti oppiidoon dabballoota ishii ergitee walgahii nageenya gaggeessaa jiraachuun beekame. Walgahii cufaa kanarratti kanneen hirmaatan iyyuu bilbila akka fudhatanii hin seenne dhorkamuun beekameera. Kana malees haasaa walgahicha irratti nuffisiisaaf jibbisiisaa ta'e odeeffamaa ooluu fi kanneen irratti hirmaatan hedduu nuffusaanii himaniiru. Haasawaan walgahii kanarratti qajeelfamaa kamaal galchuu fa'aatiin kennamee fi achirratti dubbifamaa ooles kan dabballoonni xiyyeeffannaan isaanii ABO fi qabsoo Oromoo irratti xiyyeeffate ta'uun hubachiisaniiru. Walgahii marii nageenyaa jedhanii qopheessan kanarratti hojjettooti dirqamaan akka hirmaatan godhame. Kaayyoo walgahii hojjettoota sammuu dhiquu fi akeekaa fi kaayyoo adda bilisummaa Oromoo uummata keessaa baasuu irratti kan xiyyeeffate. Walgahii nageenyaa jedhanii waaman kanarratti oppiidoonni jalqabaa agaa dhumaatti adda bilisummaa Oromoo irratti xiyyeeffatanii olola adeemsisaa akka oolan beekameera. Kanneen walgahicha irra turan akka ibsanitti walgahii otoo hin taane walgahii nu filadhaa fakkaata jechuudhaan itti qoosaniiru. Waldhabdeen ABO fi mootummaa Itoophiyaa gidduu jiru mariin akka hiikamu abbootiin gadaa gaafachaa jiru. Keessaayyuu abbootiin gadaa Gujii dhimmuma kana ilaalchisuudhaan torban nagaa labsuun isaanii kan yaadatamu. Labsi abbootiin gadaa dabarsan kanas ABO'n akka kabaju hubachiisuun isaa kan yaadatamu. Haa ta'uti akeekni labsa torban nagaa kun mootummaa Itoophiyaa biratti hiikaan biraatti kennamee akka jiru maddeen ibsaa jiran. Akka maddeen ibsanitti mootummaan labsa kana gara dabsuudhaan itti fayyadamuutti jira. Akeekni torban nagaa ABO'n yeroo itti woboo bosona keessaa galchuudha jechuudhaan mootummaa yeroo adda addaatti odeeffannoo qajeelaan taane uummataaf kennaa akka jiru himamaa jira. Akeekni torban nagaa kun garuu waldhabdeen karaa marii akka hiikamu jajjabeessuudha. ABO'n labsii abbootii gadaa kana ifatti kan fudhate yoo ta'u mootummaan Itoophiyaa agammaatti gara dabsuudhaan akka gara barbaadutti jallifatee jiru hubatameera. Garuu mootummaan Itoophiyaa gocha kana akka dhaabullee abbootiin gadaa dhiibbaa akka godhan maddeen keenya gaafachaa jiru. Haala kanas abbootiin gadaa hubachuudhaan mootummaa Itoophiyaa irratti dhiibbaa barbaachisu akka godhan gaafachaa jiru. Torban nagaa torban harka kennachuu miti kan jedhan maddeen uummatis kana hubachuudhaan olola mootummaatiin akka hin gowwoomne hubachiisanii jiran. Aga qaamni hundi mariitti dhiyaatanii waldhabdee jiru hin hiikannetti torban nagaa kun labsuma qofaatti hafa jechuudhaan sodaa isaanii ibsaniiru. Oduun saatii kanaaf qabnu kanumaa qophii keenyaaf waliin nagaan nu tura. Ittiin daabboo otoo hidhii
adurreen adala gangeensi dhiitte sun abbaan shii wadala doqni foon sii kenne haaduu si dhorkata kennaa garaa